عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت hordoftoota keenya kabajamoo oduun garee shahaadaa sagantaa gaaddisa garee shahaadaa irraan isin bira ga'aa jiru eegalee jira. Kutaa lammaffaa waa'ee garee shahaadaa jalqaba irratti isin biraan geenya hamma xumura qophiitti nu faana turan affeerraa keenya. Ustaazota garee shahaadaa namoonni gosa garaa garaa qunnamanii dhukkubbii mataa itti ta'anis obsaan ni tarkaanfatu. Wal mormii waa'ee isaa irratti jiru qabatee itti fufee jira. Xiinxala abbaa torbee waahila kiyyaa Shu'eeb Alfaqii bal'ina isaa isinitti hima. Isaa wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Garee shahaadaa dabalatee daa'imman islaamaa kara tokkichummaa Allaahatti nama waamuu itti fufanii jiru. Akeekni isaanii gara islaamummaatti nama fiduu yoo ta'u, kunis harka sadi keessaa tokko milkaa'eera. Barsiiftonni garee shahaadaa nama gosa garaagaraa kan qunnaman yoo ta'u, kanas yeroo dheeraa itti fudhatanii hamma humna isaanii dhugaa itti mul'isuu yaalu. Nama akka maraataa haasa'u, kan iyyu, kan jeequ, kan akeeka biraas qabu, kan jibba amantii fi garichaas qabu, kan obsaan dhageeffatu, kan gaafii gita sirriin gaafatu, daa'ima xiqqaa irraa hamma guddaatti kan keessummeessanii dhugaa itti lallabanidha. Dhugumatti dhamaatii cimaa isaan mudatu obsanii kaayyoo isaanii irratti cichanii lallaba isaanii osoo adda hin kutin guyyaa fi sa'atiiwwan jiran hunda lallaba kennu. Waa'een garee shahaadaa nama hundatti gaaffii kan ta'e dhugumatti obsa dandeettii fi cimina isaanii namni ajab hin jedhin hin jiru. Ulamaa'ota daa'imwanii fi namoonni gosa garaagaraa garee shahaadaa kan hin dinqisiifatin waan jiru natti hin fakkaatu. Kaayyoo dhaabbataa kan qabu gareen kun fuuldurattis barsiiftota dabalatee tokkoon namoota garee shahaadaa keessatti islaamummaa fudhataniitiif waraqaa ragaa laachuu akka hedu tajaajilaa garee kanaa kan ta'e Muziirul Umma barsiisan jedhamu caamsaa 2006 laayif irratti dubbate. Haa ta'u garuu tajaajilaan kun barbaachisummaa waraqaa kanaa waan ifa godhe hin qabu. Marii fi barsiifni yeroo baay'ee garee kana keessatti waa'ee uumaa fi uumamaatiin kan wal qabatu yoo ta'u, jalqaba qalamni uumamuu irraa kaasee hanga dhuma jannataa fi azaabni uumamutti kan irraa haasa'anidha. Kana keessatti yaadonni wal xaxaa fi deebiin tokko irratti sobsiisuun kan dhiyaatu kun immoo dhageeffattoota garichaatti yeroon burjaajii ta'us ni jira. Haa ta'u garuu barsiiftonni garee kanaa haala nama hundaaf galuun afaanota garaagaraa irraa fakkeenya fudhatanii yeroo gabaabaa keessatti dhageeffattoota tasgabbeessu. Caalatti hordoftoota amantii kiristaanaa waliin kan wal falmu gareen kun Nabi Iisaa yookiin Iyyesuus Kiristoos irratti waaqamoo nama kan jedhu irratti falmii kan gaggeessanidha. Nama kana islaamonni Iisaa yookiin Nabiyyallah Iisaa jedhanii kan amanan yoo ta'u, hiikni isaas Nabiyyii Rabbii jechuudha. Nama qulqulluu qomoo Israa'elitti ergame kan Rabbiin irraa raajii hedduun badhaafame akkasumas osoo hin du'in gara samiitti kan fudhatame akeeka qiyaamaatiif deebi'ee nama dhufuudha jedhan. Akkasumas nama fedha rabbiitiin ala homa tokkoyyuu gochuu hin dandeenye jedhee kan amanu hordoftoota amantii islaamaati. Faallaa kanaa garuu Yahuudonni maqaa hamaan kan waaman nama kana burjaajii dhaloota gidduutti kan boceef Yahuudota ture. Kiristaanonni garuu afaan garaagaraatiin maqaa adda addaa moggaasanii fi kan waaman nama kana afaan Oromoo keessatti Iyyesuus kan jedhamu, afaan Ingiliffaa keessatti Jiisas jedhama. Akka barsiisaan garee shahaadaa Awwal Qaasim irraa dhagayetti afaan Ibrootiin maqaan isaa Isoo yoo ta'u, kun immoo Iisaa jechuu waliin wal hin faallessu. Maqaan isaa sirriin Iisaa jechuudha jechuun barsiisan. Akka abbaa malee dhalate Maryamaa irraa akka dhalate iddoo yookiin biyya inni itti dhalate raajii fi kanneen kana fakkaatan irratti hordoftoonni amantii islaamaa fi kiristaanaa kan waliif galan yoo ta'u, waa'ee du'uu isaa, du'ee ka'uu isaa, nama ta'uu yookiin waaqa ta'uu isaa irratti kan wal falmanidha. Haa ta'u garuu kiristaanota gidduuttis qoqqoodamiinsi kun waa'ee Iisaa irratti kan mul'atu yoo ta'u, sababa kanaatiif kiristaanota jedhamee maqaan garagaras moggaafameera. Gareen tokko ilma waaqaa yoo jedhu tokko immoo waaqa jedha. Kana irrattis burjaajiin kan jiru yoo ta'u, gaaffiin hordoftoota amantii islaamaa namni akkamitti waaqa ta'a yookiin immoo waaqni akkamitti nama ta'a kan jedhuu fi waaqni akkamitti ilma argata kan jedhudha. Deebiin hordoftoota amantii kiristaanaa fooniyyoo yaadde malee siif hin galu, hafuura qulqulluun guutami kan jedhuu fi jaalattus jibbitus Iyyesuus Kiristoos waaqa tokkicha fayyisaadha kan jedhan akka gaafii san deebisaniitti itti fayyadamu. Waa'een nama kanaa dhaloota miliyoona gidduutti burjaajii hammana hin jedhamne kan waggoota kumaatamaaf uume yoo ta'u, lubbuun miliyoonaan lakkaa'amu sababa nama kanaa baduu ragaaleen seenaa garaagaraa ni addeessu. Garee kana keessatti wal falmiin ol ka'aa fi tasgabbaa'an
kan adeemamu yoo ta'u caalatti miiran hoogganamuu irraa akka of qusatan gareewwan waliif dhaaman. Gareen kun hordoftoota amantii hedduu kan horate yoo ta'u barattoota baay'ees argateera. Kana dabalatee namoonni suusii garee kanaatiin qabaman hedduudha. Gareen kun warra faallaa amantii Islaamaa ta'an keessummeessuuf bakka kana jiraachuu irra deddeebiin ibsa kennee jira. Namni amantii biraa hordofu tokko ganama gastii seenee hamma galgalaatti irra kan turu sababa barsiifamuu qabuufidha jedhan. Egaa waa'een garee shahaadaa torban kanaaf qabnu kana fakkaata. Amma kutaa sadaffaa isaatii walitti deebinutti nagaan nu turaan affeerraa keenya. Oduu hatattamaa Israa'el nan muddama jettee kan hin yaadne Israa'el muddamtee labsii yeroo muddamaa addunyaarra gargaarsa gaafatte. Oduu bal'inaa kan isinitti himtu Zamzam Wallaggaati. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya biyya alaa fi biyya keessa jirtan nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu. Oduu bal'inaa kan isinitti himu ana Zamzam Wallaggaati. Nan mudda malee hin muddama jettee kan hin yaadne Israa'el muddamtee addunyaarra gargaarsa gaafatte. Ibidda nuyi ofirraa dhaamsuu hin dandeenye kan nutti qabsiise daa'ima Filisxiin jechuun waraana Israa'el nama 18 to'annoo jalaa oolche. Ustaaz Awwal Qasim fuula feesbuukii isaanii irratti Israa'el baasii guddaa baaftee ilmaan Filisxeen fixxee garuu kan baasii tokko hin baafne inni gargaarsa namarraa hin barbaanne isaan gubaa jira jechuun dubbatani. Akkasumas Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa fuula feesbuukii isaaniitti ibidda boba'ee dhaamsuun homaa hin jiru garuu kan imimmaan ilmaan Filisxiinii qabatee eenyu haa dhaamsuree jedhani. Ijoollee Yaman kan garee Hut jalatti hoogganamtu haleellaa jabaa buufata xiyyaaraa Israa'el irratti raawwateen yeroo ammaa kanatti Israa'el addunyaa akka dhiifama rakkoo intarneeta keenyaatiif. Ijoolleen Yaman kan garee Hut jalatti argamtu haleellaa jabaa buufata xiyyaaraa Israa'el irratti raawwatteen yeroo ammaa kanatti xiyyaarri addunyaa akka garas adeemee qubachuu hin dandeenye Israa'el beeksifte. Oduu torbaniiti. Garee shahaadaa dabalatee daa'imman Islaamaa gama tokkichummaa Rabbiitti namoota fidaa jiraachuun akkuma itti fufetti jira. Oduu garee kasaaraa jalaa miliqtee baatee fuula miidiyaalee garaagaraa irratti naannawaa jirti. Bal'ina oduu kan isinitti himu Shu'eeb Alfaqiiti. Torban kana keessa garee shahaadatii wal qabatee oduun hedduu ta'us nuti garuu muraasa isin biraan geenna. Garee shahaadaa dabalatee daa'imman Islaamaa karaalee garaagaraatiin daawwaa gochuuf gara amantii Islaamaatti nama fiduu itti fufanii jiru. Garee shahaadaa keessatti torban kana keessa namni 5 shahaadaa kan qabate yoo ta'u 5 isaaniiyyuu dubartoota. Oduma wal fakkaatuun qeerroo jabaa daa'ii Islaamaa kan ta'e Huseen yookiin Husuu namni jedhamu laayif gara TikTok seenee barsiisaa fi waamicha nama dhiyeessuun beekamudha. Kanaanis guyyaa jimaataa jechuunis caamsaa 2 bara 2025 qofa nama 6. Guyyaa sanbataa yookiin caamsaa 3 bara 2025 nama 5. Guyyaa dilbataa jechuunis caamsaa 4 bara 2025 nama 2. Caamsaa 5 bara 2025 nama 4. Caamsaa 6 bara 2025 nama 2. Caamsaa 7 bara 2025 nama 3. Gara Islaamummaatti shahaadaa isarratti qabatanii gara Islaamummaatti seenan. Namni 22 torban kana keessa shahaadaa kan fudhate ustaazosuu irratti. Kunis dubara 11 fi dhiirota 11dha. Barsiisaan Huseen gara TikTok irratti afaan Amaariffaatiin kan barsiisu yoo ta'u akkuma torban darbee gabaafne iddoowwan dabalataa hedduutti waraqaa beekamtii kennameefii jira. San keessaa dhaabbata Rahmaa kan magaalaa Finfinneetti argamuu fi Majlisni naannoo Affaar akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Garee waajii jalaa oduun miliqxee baate fuula miidiyaa garaagaraa irratti naannawaa jirti. Hawwii Birraa Qarreen jedhamtu fuula TikTok ishee irratti laayif seentee hoogganaa garee kan ta'e waajii erga baay'ee arrabsitee booda wantoota duraan garee keessatti wajjin hojjechaa turan ifa goote. Sababa walitti bu'iinsa isaanii baruuf ishee dubbisnuuf ishee argachuu hin dandeenye. San keessaa
namni maqaan biiftuu Oromiyaa jedhamu kan ebla 7 bara 2025 Islaamummaa irraa gara Kiristaanummaatti ceete jechuun garee keessatti ulaagaa isaaniitiin gara amantichaatti fudhatanii turan hawwiin soba ta'uu caamsaa 6 bara 2025 ifa gootee jirti. Islaamni shahaadaa qabatee hin jiru. FB waggaa 7 dura turerraa piroofaayilii buufnee akka itti uffisnee kiristaanumatti akka isiin islaamumarraa gara kiristaanaa dhuftetti fakkeessine. Kan kana gooneef shahaadaa keessantu mataa nu kore nutti baay'ate malee dubbichi soba jechuun icciitii dhukaafte. Egaa dhaggeeffattoota keenya dogoggora jiruuf of kolchaa jennaa jechaa torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa dheebana gama kootiin nagaatti. Oduu torbanii Ustaaz Awwalii fi Barsiisaa Tibbeessoo gidduutti wal mariin naamusa qabu taasifame. Bal'ina oduu kanaa kan isinitti himtu Zamzam Wallaggaati. Caamsaa 7 2025 guyyaa roobii galgala sa'aatii 3 irratti Ustaaz Awwal Qasimii fi Barsiisaa Tibbeessoo gidduutti mariin geggeeffameera. Mariin kun mata duree tokko kan qabu, innis mata duree waa'ee fayyinaa irrattidha. Namni marii kana gidduu taa'u Ustaaz Arabii yoo ta'u, waajiin namni jedhamu garee kiristaanaa irraa dhufee qeeqa Ustaaz Awwal irratti kaaseen ari'atameera. Ani nama amantaa koo arrabsuu fi xiqqeessuu wajjin yeroo kamuu diina. Namni waajiin jedhamu kun yeroo hundaa rabshaa fi arrabsoo malee sirnaa fi hin adeemu. Ani kana takka namatti isa lakkaa'ee waliin haasa'uu hin barbaadu jechuudhaan kan qeeqanii. Innis ani mariif hin dhufnee barsiisaa koo jabeessuudhaaf hin dhufee nan bu'aa, garuu daqiiqaa tokko naaf kennaa waan dubbadhuun qabaa jechuun wawwaatu. Ustaaz Awwal jeequmsa kanaaf itti gaafatamummaan kan fudhatu Tibbeessoodha jedhanii. Marii kaleessaa galgala Ustaaz Awwalii fi Barsiisaan Tibbeessoo gidduutti taasifame marii naamusa qabuu fi dhaloonni fakkeenya godhatu ture. Obsaa fi tasgabbii wal dhaggeeffachuun waan itti amananii dhaloota hubachiisuun rakkoo intarneeta keenyaaf nuuf galcha. Mariin kaleessa galgala Ustaaz Awwalii fi Barsiisaa Tibbeessoo gidduutti taasifame marii naamusa qabuu fi dhaloonni fakkeenya godhatu ture. Obsaa fi tasgabbii wal dhaggeeffachuun waan itti amannu dhaloota hubachiisuun burjaajessuu irraa hambisuun fakkeenyi eda galgalaa barbaachisaadha. Mariin eda sababa waajii jeequmsa xiqqoo kan eegalee booda wal tasgabbeessuun naamusaan marii geggeessanii. Mata duree waa'ee fayyinaa irratti kan mari'atan yoo ta'u, quraanni, hadiisaa fi macaafni qulqulluun waabeeffachuun mari'atanii. Nuti kiristaanonni cubbuu Addaamii fi Hewaan waan dhaalleef Yesuus nuuf du'e jechuudhaan Barsiisaan Tibbeessoo dubbatanii. Mata duree waa'ee fayyinaa irratti kan mari'atan yoo ta'u, quraanni, hadiisaa fi macaafni qulqulluun waabeeffachuudhaan mari'atanii. Nuti kiristaanonni cubbuu Addaamii fi Hewaan waan dhaalleef Yesuus nuuf du'e kan jedhan yoo ta'u, akkamitti adabbiin namni biraa adabamaa? Qabeenya beekumsaa akkasumas adeemsa beekumsaa fi kan kana fakkaatan malee cubbuun hin dhaalamu. Rabbiin keenyas cubbuu isaa kan biraatiif nama biraaf hin qabu. Abbaadhuma cubbuu dalaguu itti gaafatamaa kan jedhan Ustaaz Awwal Qasim dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya, oduun keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabaa. Haga torbee walitti deebinutti turtii gaarii.
Egaa akkuma beekamu torban darbee qondaala beekamaa itti gaafatamaa dhimma kaameeraa kan ta'e Jeneraal Miliyoon Dooraalman ilaallee turre. Kaameeraa Miliyoon kan iccitii Pheenxee saaqee fuula miidiyaa TikTok kan guchise yoo ta'u, kaameeraan Miliyoon kun gara ilmaa argachuutti deeme. Kaameeraan ilmaa yookiin kan itti aanaa Miliyoon Dooraal tahe Khaalid Abdoo yoo ta'u, kaameeraaleen Khaalid Abdoo kun erga dhufee kaameeraa abbaa kan miliyoonitti erga dabalame waliin ta'ee wal ta'ee qomaaf qomoo walii ta'ee iccitii pheenxee gadi guuruutti erga xiyyeeffate. Kaameeraan lamaan kun pheenxee biratti balaaleffannaa guddaa horatus wataaddaroota garee shahaadaa biraa kabajaa fi jaalala guddaa argachaa dhufe. Eegaa itti gaafatamaan dhimma kaameeraa abbaa fi ilma kanaan wal qabatee gareen kasaarte keessaa tokko Baldaa namtichi jedhamu sababa dinnichi jalaa baddeef kan kafare Miliyoon kunii fi Khaalid Abdoo kun hinuma na rakkiste jechuun dubbate. Hinuma na rakkiste jedhee boohicha isaa ibsatus sagantaan asiin dura darbe irratti kaameeraan ilma Khaalid Abdoo isin numa booha nu sooftii isiniif irra jechuun sooftii karaa toora miidiyaa TikTok irraan hiraniif turani. Nuti gara laafessaa isin boossifnee akkanatti isin hin lakkisnu jechuun ka dubbatan kaameeraan ilma Khaalid Abdoo, nuti isin boochifnee akkanatti isin hin lakkifnu, isin boochifnee kaanee sagantaallee isin dhiheessine isiniif qabne sagantaa boo'ichaa keessan isiniif kabajuuf jecha sooftii imimmaan ittiin xaragattan isiniif hirree jedhan kaameeraan ilma Khaalid Abdoo. Hanga torbee itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii. الله